beektan isin badiin xiyyan irraa dhiqamte isin ol na kaastan darajaa tokkorra na keessanii በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው በሁለት akkana jedhama beektanii አኖሶን ቤኪን ፌመሲ ነጎተኒ በዲን xiyyan irraa dhiqamte ሰው በጣም እንትን ነው ይገርማል በቃ ማል ስንራ በርባዳ ቤክታን lola addunyaa keessatti meeshaa guddaa yoo barbaadde callisuudha. Meeshaan ati ittiin lola guddaa injifattu callisuudha. Callisuudha. Ramadaanni dhufaa jira. Waa tokkoyyuu naasa'inaadha. Kana san hin jedhinaadha. Maaliif amma sooshaal miidiyaa irratti yeroo namoonni waa baay'ee namaan jedhan sababa namoota xixiqqoo namoota gurguddaadha walitti mufata namni. Sigalee? Akka maazalatti argitu kana harki caalaa namoonni waasiin jechaa jiran warra ati boru warra ati shaadaa tokko waliin qabduudha sigalee miti isaaniif illee deebii kennuu gaafa deemtu namni itti mufattu garana kanaan hin jira sigalee miti kanaaf wal qixxeessitee meeshaan kee lolaa olaanaa maalidha callisuudha sax bakka hundiyyuu akka fedhettaa fudhatu gara barbaadettaa hubatu hin callista sigalee dogongora ati hojjette ana odoo dhuftee biree dhiifamaa nan dogongore naan jette ani dukkana qabrii miti gadi sin fudhadhu sigalee guyyaa qiyaamaa ani mootii olaanaa miti fuula koo dura dhaabbattu inni fuula isaa dura dhaabbattu hin jira hunda keenyaafuu jechuudha kanaafi warra har'a waa namaan jedhaniinis warra waa nama godhaniinis kan gaafatu hin jira anaaf si caalchisee jechuudha. እውነት ነው kaan addunyaa irratti argata kaan akiraatti argata. yaa dhugaadha. Soowwaat wanti dhiisuu callisuu wanti ga'u hin jiru jechuudha. Kanumas siin jedha irratti bilbilamee wanti dhiisuu ga'u hin jiru isin maal jettan mana marrabsitu garuu kana Oromoon maal isin leenjii kaampaanii leenjii arrabsootu kan mana naachuu ነው miyuutii godhadhu yeroo tokko waa sirratti bilbilameef deddeebisaara yaa rabbi Bre. Beri. Ya. Ni jira sagaleen ko. Jira sagaleen ke koi baasee si galcha. Erga dhokkaa irratti. Subhaana rabbi. Subhaana rabbi warri nama arrabsu ol maqaan isaanii warra rabbi tamanu jenneetu akkanumatti ilaallee bira dabarra kaabbe astaghfirullahi alazim maal taatansa ምን ሆናችሁ ነው maal taataniiti taragaggaa guys hanga har'a gaaffii isinitti ta'aa jira miti wanti kun nuufillee arrabsoon miti bara meeqa dhugne keessa dabarre eebba nutti fakkaata dhiisame. Okay, no irratti bilbilame adeebitu nan deebisaani baaseetiin miti bar already akkuma tasaan dhufe ani yaaduman dhufe ishee arginaan hin galche akkasiidha Oromo waan isin beekuu qabdanii jechuudha arrabni ulee miti nama hin dhaanu sini galee arrabni ulee miti nama hin dhaanu gorsi garuu nama deebisuu danda'a hallayyaa qirellaa sini galee miti
So anggas mara arraba namaatina dhugaa rabbi isin keessattuu warri ishee waliin amantaa tokko qabdan kuni anggas mara arraba namaatina dhugaa rabbi nama keessan angas irra hin deemina obboleetti keessan jaalattanii jibbitanii jechuudha. I don't know akkamitti akkasii yaaddan hin beekani amaarri gaafa walloltee dabarsitee akkasitti waliin nyaattu isinii galee miti akka waan hanga har'aa dubartoonni meeqa miidiyaa kanarratti wanta akkasii muddanneetitti biig dil gootanii angas mara arrabsoon hin barbaachisu obboleetti keessanii jaalattee jibbitee gara amantaa kanaa isinitti dhuftee miti mindannoo barqeedhamu hangas mara kan nama arrabsitanii maal arrabni ulee miti nama dhaan oromo gorsi garuu nama qajeelchuu danda'a meebi isin maqaa kana baattanii hanga nama arrabsaa ooltan odoo daawaa gootanii ittiin nama meeqa qajeelchaa ooltanii jechuudha. Uummata meeqa dukkana keessa baastu odoo daawaa gootanii arrabsoo kana jijjiirtanii markaza keessa ooltan keessatti barumsa fudhattanii odoo ittiin daawaa gootanii addunyaa gimmaashni ifaa gimmaashni cillima keessa jiru kana ifatti akkana baastu iyyuu kaseesela. Garuu maqaa dhumaaf islaamummaa baattanii deemtan malee gatii isaa hangas mara waan andarsaant gootan natti hin fakkaatu baay'ee dhiifama wajjin jechuudha. Isa kanan sinitti himuu barbaada. Isuma dhugaa rabbi arrabsoon namuyyuu hin deebisu. Nama meeqa arrabsitanii argitan nama meeqan waa meeqa jettanii argitan. Kanaaf arrabsoon faayidaa tokko qabayyuu jedhee yaadu. Kottu ergadhu siin galchaa. Amma isatti si argaa yoo uummata kana hunda keessa. Ani namuma gorsa bareedaa tokko nama laatu argee odoo mana kana galchee jedha bar dhugaa rabbi. Namuma guddaasa namuma dhaloota kana gorsu. Namuma arrabarra bilisa ta'e tokko dhugaa rabbi. Namni Iyyesuus gane kabajamee hin beeku. Isinillee yoo waa baay'ee haasofta isinirraa bareeda baay'ee kan keessanillee fudhatama qaba. Argaan jiru bar maal akkamittiin deebisaa ishii dhayyuu argaan jiru bar kootu abaaboo tokko ol darbe. No argaan jiru ani. Baay'atanii namuma tokko harkisuu hin dandeenye gastiin. Sochoodudha. Sochoos nu gaddee biyaati. No ani namoota lan nama akkamitti nama na beekta? Muka ta'ee kan hin sochoon hin jiru nama ta'ee kan dogongorre hin jiru isa jedhutti. No amma warra asirratti akkanatti nama arrabsu kana galchuun barbaadu. Si galee namoota akkasiiti wal loltaa gaafa namoota akkasiiti deebii kennuu dhaqxu namoota gurguddoodhaan walitti mufatta. Kanaaf callisuun tolaafis gaariifis isa si jaalatuufis isa si jibbuufis deebiidha. Zimmataa warqinoo si bazaa carqinoo jedhama malee callisuun warqiidha hanga daangaa qabutti. Si galee miti? Zim. Maaliif beektaa? Muka kufetti qottoon hin baay'ata. Si galee? Keessa namarra namni hin beeku. Wantoota nuti addunyaa irratti dalagnu hunda kan irraa nu gaafatu mootii olaanaadha. Jaarraa kana keessa maatiin keenya iyyuu nu gaafatu. So akkasiidha. Warreen gaazexii keessa jirtan hir'adhaati isin hin galcha. Sanuu namooti gurguddaan namooti yaada gorsa namaa qoodu tokko hin erganne all username. Username azalitti nama arrabsitan asirrallee dhuftanii nama arrabsitanii maanni waansa. Oromoon gaafaati kufte sirra deema gaafaati duute immoo profaayilii godhatee si bo'aa sabni keenya. Amma sanaan du'e namni qallaanii danaa gargaara nan dagadhe. Oromoo goofan deemii naa banaa anillee makkaa deemuu barbaada. Akkasii waan keerii dalagachuu barbaadan taanaan keeriin kana caalu hin jiru ana makkaa na erga. Sini galee kunoo tikeetii umraa kun asna biraa kutatallal kiinoochi. Kenna fuuldura kana walla kolfaa no sirrii siyaasaa jira nama qoosaa keessa godinaasi. Gara qoosaan geessinaa dhugaa naasaa jira. Inda gaadaa walumaan sappoortu
Yamir kot indoo dhugaa rabbi kotu bakka deemna dhugaa rabbi. Sirrees liin deemta? Deemna. Yaa makka Deemee yoo manni kun sappoorti nu godhan. yoo godhanis godhoo baatanis makka deemu qabda. Beenu makka deemna. Ramadana bara kana deemna. makka deemna. Maaliif beektaa? Yeroo ammaa kana wanti si barbaachisu wanti addunyaan yoona qiyaamaan dhiyaatteerti beektaa biyya keenya keessatti yeroo darbee halkan keessa aduun baate. Kuni mallattoo qiyaamati si galee. Yeroo darbee yeroo darbee Itoophiyaa ture tokko dhageenyaati. Nin dhageera. Yaa kuni mallattoo qiyaamati. Qiyaamaan odoon isinirratti hin bu'in dhumuu qabdanii jechuudha. Kanaafi keeriillee dalagattanii qabaachuu qabdu. Kanaaf odoon nuti immoo yoo odoon du'in kaabaa deemnee daawwachuu qabna. Ziyaara umraa kaabaa deemna maal jetta? Umraa gochuu qabna. Akkasumallee barbeektee namni qabeenya qabu yoo achi deemee badiinsaa hundi irraa dhiifama jedhamee jira beektee. Kanaaf deemnee nuti badii keenya ofirraa dhiqsiisnee isin immoo akkanumatti osuma badii namaa dubbattanuu akkanumatti deemtan na fakkaata guyyaa tokko karaa rabbii. Wallabeen bakka ani dhugaa makkaa si geessa wallahi. Dhageessanii sagalee kana naa waraaba. Makkaa si geessa bakka. Waaw sappoorti ta'ee jira. Sappoorti ta'ee jira. Oromoon asumarratti haadha gaanii. Hanga asirratti sanii iyyitan maalii gargaarra amma jedhan kaabaa deemaa bara baraan umraa godha. Barri isaati guyyaa takka achi oola. Silazii bakka boonii warri suudii jiran immoo akka nu simattan asumaan dhaamsa sinii dhaamna. Maalirratti gattee nama sin barbaachisu yeroo ammaa kana wanti bilisa si baasee si jiraachisu diinii kee qabaadhu qoma kee keessatti rabbi kee wajjin si galee namni sin barbaachisu namni nama hin barbaachisu jaarraa kana keessa si galee miti. Yaa. Yoona balaan tokko yoo si muddate kan si oolchu gara rabbii keetitti hiikuu qofa maaliif xumura irratti duutiin ooltu waan ta'eef. Dhugaadha. Kanaaf jennaani dhugaadhaan illee deemuun barbaada. Bakka kottaa warreen dubartoonni jechuudha wal ijaarratii warri deemuu barbaadan akka wayyaana galchii ishii naa irrachuu dide bargastiin dhugaa. Miiti godhadhu yeroo sirratti bilbilamee akka sagaleen kennee deebisneef. Noon irratti bilbilamaan jiru. Akkamitti nama bakka deemnee bakka kunnee jirra bakka nuti aniif beerin Allah ሌላ አዲስ ህይወት ተጀመረ ማለት ነው። አዲስ ህይወት ምን ሆናችሁ ነው? Singafa makalle de mechi achi gafa na ci tay video sini warabun mana rastan isina gaf sanille distan koy zambi ko na radikani bar ምንም ችግር የለውም መጃለቱ አረብሳው wanni beeku qabdu garuu jechuudha namni hamatamaa ooluun bareeda wallahi namni si hamataa ooluun bareedadha. Namni maqaa kan kee kaasuun bareedadha. Zambii keessirraa dhiqamaa badii kan keessan isaantu baadhataa beektee ammas immoo namni nama hamatu akka foon obboleessa isaa nyaateetii jedha beektee hadiisni. Foon obboleessa ofii nyaachuun immoo agam tokko akka ulfaatu foon namaa nyaachuun jechuudha. Kanaaf jennaan isinittuma jabaadhaa jedha. Wallaahi እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ ሰዓት እኔ ባየ ደስተኛadha. Ani maaliif jennaan badii hedduu qaba. Badii kiyyu sun narraa dhiqamuu jira. Rabbiin kiyya kunoo argitanii rabbiin karaa kamiin akka ol nama kaasuun beektan isin badiin tiyya narraa dhiqamte isin ol na kaastan darajaa. Baay'atanii namuma tokko harkisuu hin dandeenye gasteenya. Haasochoos nu gaddee biyaati. No, ani namoota nama akkamitti nama na beektaa?
muka ta'ee kan hin sochoone hin jiru nama ta'ee kan dogongorre hin jiru isa jedhutti. Inuu amma warra asirratti akkanatti nama arrabsu kana galchuun barbaadu. Sigalee namoota akkasiitiin wal loltaa gaafa namoota akkasiitiin deebii kennuu dhaqxu namoota gurguddoodhaan walitti mufatta. Kanaaf callisuun tolaafis gaariifis isa si jaalatuufis isa si jibbuufis deebiidha. Zimmitaa warqinoo si bazaa carqinoo jedhama malee callisuun warqiidha hanga daangaa qabutti. Sigalee miti zim zim maaliif beektaa? Muka kufetti qottoon hin baay'ata. Sigalee keessa namarra namni hin beeku wantoota nuti addunyaa irratti dalagnu hunda kan irraa nu gaafatu mootii olaanaadha. Jaarraa kana keessa maatiin keenya nu gaafatu. So akkasiidha. Warreen gaazexii keessa jirtan hir'adhaati isin hin galcha. Sanuu namooti gurguddaan namooti yaada gorsa namaa qoodu tokkoon erganne all username azalatti nama arrabsitan asirrallee dhuftanii nama arrabsitanii maanni waansa. Oromoon gaafaati kuftee sirra deema gaafaati duute immoo profaayilii godhatee si bo'aa sabni keenya. Amma sanaan iddoo namni qallaaliin gargaara nan dagadhe. Oromoo goofan deemii naa banaa anillee makkaa deemuu barbaada. Akkasi waan keerii dalagachuu barbaadan taanaan keeriin kana caalu hin jiru ana makkaa na erga. Sinigalee kunoo tikeetii umraa kun asna biraa kutatalal kiinoochi. Kenna fuuldura kana walla kolfaa no sirrii siyaasaa jira nama qoosaa keessa godinaasi. Gara qoosaan keessi naannoo dhugaa naasaa jira. Inda gaadaa walumaan sappoortu የምር ኮት እንደውም ዱጋራቢ ኮት bakka deemna ዱጋራቢ ስሬስ ሊንዴምታ deemna yaa makka yoo manni sappoortu nu godhan yoo godhanis godhoo baatanis makka deemu qabda beenu makka deemna Ramadana barakana makka deemna maali beekta yeroo amma kana wanti si barbaachisu wanti addunyaan yoona qiyaamaan dhiyaateerti beektaa biyya keenya keessatti yeroo darbee halkan keessa aduun baate kun mallattoo qiyaamati si gale yeroo darbee yeroo Itoophiyaa ture tokko dhageenyaati nin dhageera yaa kun mallattoo qiyaamati qiyaamaan odoo isinirratti hin bu'in dhumuu qabdanii jechuudha kanaafi keeriillee dalagattanii qabaachuu qabdu kanaaf odoo nuti immoo yoo odoo hin du'in kaaba deemnee daawwachuu qabna. Ziyaara umraa kaaba deemna maal jetta? Umraa gochuu qabna akkasumallee barbeektee namni qabeenya qabu yoo achi deemee badiinsaa hundi irraa dhiifama jedhamee jira beektee kanaaf deemnee nuti badii keenya ofirraa dhiqsiisnee isin immoo akkanumatti osuma badii namaa dubbattanuu akkanumatti deemtan fakkaata guyyaa tokko karaa rabbii. Wallaabeen bakka ani dhugaa makkaa si geessa wallaahi. Dhageessaan sagalee tana naa waraaba. Makkaa si geessa bakka. Waaw sappoorti ta'ee jira. Sappoorti ta'ee Oromoon jira. asumarratti haadha gaanii. Hanga asirratti teessanii iyyitan maalii gargaarra amma jedhan kaabaa deemaa bara.